Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoonni madda olaa buutuuf hundi keessanuu baga nagaa taatan anis nagaa kootii galata rabbii. Egaa ras walitti deebinee jirra turtii yeroo muraasaa booda jechuudha. Egaa jalqaba namoonni channel kiyyaaf haaraa taatan channel kiyya subscribe godhuun dagatinaa akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti tole like share godhuun hiriyoota keessanis affeeruun dagatinaa jechuudha. So bannoonni irraan tanaa waa'ee Facebook irraa kan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Facebook keenya guyyaarraa guyyatti namoonni hedduun maqaa keenya search godhuun akkasuma profaayilii keenya keessa galuun suurawwan adda addaa profaayiliis ta'ee akkasuma wantoota hedduu kan nuti post goonu keessa galii kan laaluu hedduudha jechuudha. So namootan kan akkamitti namoota argan kan akkamitti baruu dandeenya ka jedhu isin agarsiisuu dhufi jechuudha. Akkamitti namoota kana baruu dandeenya namootan Facebook keenya maqaa keenya search godhuun akkasuma immoo keessa galanii profaayilii keenya laalan akkamitti beekuu dandeenya ka jedhudha jechuudha. So kallattiimaan gara barnootichaa ta'a dabarru jalqabarra Google Chrome keessan keessa erga galtanii booda gubbaa kanarratti Facebook login jettanii barreessitu. Egaa haala kanaan barreessitanii kaatanii gubbaa iddoo sarara tuqaa sadii kanarratti yeroo tokko tuqxu achi booda ol harkisuun iddoo desktop site kan jedhu kanarratti yeroo tokko tuqxanii bifa koompitaraatti kan jijjiirtan jechuudha. Egaa haala kanaan zoom ol godhuudhaan ol harkistanii guddisuun jechuudha. Facebook login or register kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuqxu. Anam already Facebook asirratti Google Chrome irratti waan login godhee jiruuf isinis asirratti Facebook account keessan asirratti login gootu achi booda profaayilii keessan keessa dhaqxu jechuudha. Haala amma argaa jirtan kana profaayilii keenya irratti tuqna jechuudha. Egaa haala amma argaa jirtan kanaan profaayilii keenya irratti erga tuqne iddoo gubbaa kanarratti bakka Facebook web irra kanarratti jechuudha. Achi booda iddoo qalamaa kanarratti yeroo tokko tuqna jechuudha. Egaa haala kanaan tuqne kun ID Facebook kiyyaati. Garan harkisuudhaan jalqaba isaatti irratti bakka iddoo duraa sana yookiin jalqaba iddoo barreeffame irraa ka'u irratti maal jennee barreessinaa view barreeffama haala amma isin agarsiisaa jiru kanaan yoommoo barreeffamichi kan barraa'u isiniif hin galle video kana description isaa jala isinii kaa'a jechuudha. View jettanii ergas booda kunoo tuqaa as gadii kana bakka amma xiyyaan isin agarsiisaa jiru kanarratti yeroo tokko tuqxu. Achi booda view source jennaan jechuudha. Eegas booda ammas jala kana tuquudhaan tuqaa lameen kana kunoo argaa jirtu tuqaa lama kan gibbarra hanga gaditti gad jiru kana isa kanarratti erga tuqnee kaanee iddoo jalaa goota jettu kana deemne tuqne jechuudha. Egaa haala kanaan nu baasuu jira jechuudha ni eeyna. Haala amma argaa jirtan kanaan nu baasa jechuudha. Egaa haala saniin barreessine so hanga gadiitti ol harkisne jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadha. Hanga dhuma gadiitti harkisna jechuudha. So hanga gadiitti ol harkisne walumaan haala halluu maal argina ka jedhu jechuudha. Ifama baay'ee waan ta'eef hanga dhumaatti waliin haa turru jechuudha. Kunniin piroosesii wantoota Facebook gubbaa jirudha. Facebook keenyarra wantoota adda addaa kan nuti fayyadamnuu fi wantoota hedduudha kan asirra jiranii. Egaa hanga gadiitti ol harkisne jechuudha. Hanga gadiitti kuluma argaa jirtan kanaan ganaa as bira jira jechuudha. Hanga kan gadi ol harkisaa jiru kun iddoo kana geennee jira. Ol harkistu jechuudha. Ammas hanga dhumaatti. Hanguma dhumaatti ol harkistu jechuudha. Egaa olum harkistu. Egaa kunoo haalaan bakka kanarraa iddoo kanarraa argaa jirtan kun namootan kunoo kunniin jechuudha. Namootan Facebook keenya search godhanidha jechuudha. Facebook keenya keessa galanii warroota search godhanidha jechuudha. Warreen kunniin jechuudha. Haaluma amma argaa jirtan kana kunoo warroonni lakkoofsaan jiran kun hundi isaaniitu ID namoota
Facebook keenya fayyadamanii yookiin search godhanii jechuudha. Fakkeenyaaf namoota san baruu yoo barbaadan asumatti lakkoofsuma kana qaqqabuudhaan Facebook keessa galtanii ilaaltu jechuudha. Ifin asuma irratti koppii gootanii kaatanii Facebook keessa galtanii maqaa nama sanii baruu dandeessu jechuudha. Iddoo haaluma amma argaa jirtan kun iddoo lakkoofsi jiru kun hundi isaatu maqaa namoonni kunoo asirraa kaasee jechuudha. Asirraa hanga gadiitti kanneen maqaa Facebook keenya search godhuun akkasuma keessa galanii ilaalanidha jechuudha. So haala kanaan yoo barbaadan yoo namoota san baruu barbaadan kun asirratti yoo barbaadan namoo waa'ee jalaa kana neemii maqoota adda addaa jala jira. Namoota san baruu yoo barbaadan lakkoofsuma kana qaqqabuudhaan anamma achirratti gattuqee ilaaluu waan hin barbaanneef namoota sana asirratti ol baasuu waan hin feeneef namoota maqaa Facebook kiyya search godhan san jechuudha. Isin ammoo lakkoofsuma kana qofa qaqqabdan jechuudha. Guutuu isaa osoo hin taane haala margaa isin garsiisaa jiru kanaan asirratti qaqqabuudhaan lakkoofsa haala amma isin garsiisaa jiru kanaan ilaaltan jechuudha. Nama san baruu yoo barbaadan jechuudha. Iddoo amma argaa jirtan kanarratti ifama yeroo tokko anama namoota as maqaa kiyya search godhe sana asirratti ol baasuu waan hin feeneef isin maqaa lakkoofsa tokkicha qofa lakkoofsa kana qofa haala amma argaa jirtan kanaan haala asiin amma isin garsiisaa jiru kanaan lakkoofsa kana qofa koppii godhuudhaan Facebook keessa normaalii keessa galtanii achirratti paste godhuun nama san baruu dandeessu jechuudha. So haala kanaan namoota Facebook keenyaan nu laalaa jiru akkamitti baruu dandeenya jedhu barnoota kanarraa ni hubattan jedhee yaada. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like share godhuun hiriyoota keessan affeera. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.